Kun sagantaa marii sarara daddabarsaa odeeffannoo sona seenaati hordoftoota keenya. Sagantaa marii har'aa wajjiniin Dr. Onnee Johaar, Obbo Biraanuu Baldaa fi Daawit Dheeressaa anis barbaadaa teessisaa kana dhiyaannee jirraa akkan hordoftan affeerraa keenya. Sirba gabaabduu kanaan booda walitti deebina. Fintane hirrofnu nuti guddaaf shurshuru abba warraan qophanu tikseen horiin gurguru irraan gadee deddeessa guutabbuu safeteensa irraan olee abbaa seenaa leenca bosona seena galfata galaan sabaa akkamiin baatte qabaa namni daara baasanii daaraadhaan nama qabaa sareen ofiin guddisan qarreeffaan jahatama dhuma dubbii baranaa ijaaramuun dirqama agarisii fannaama tolli keessi dhamaase sababni jijjiirama naftanyaa kufte kaase maal taate yaa namana siidaa bineensaa dhaabde ekeraa abaarama nutti faarsuu jalqabde yaa jigaa koo barri kun waan hunda baata kormi dallatti aseene yaa jigaa koo gaabbita diinni si nyaata gaafa dorroba amma seene. Dr. Onnee Biraanuu fi Daawit baga nagaan dhuftan. Yaa baga nagaan nu eegdee barbaada. Baga nagaan nu eegdee barbaada. Haa ta'u egaa sagantaa marii har'aa keenyaa mata duree tokkoon irratti isin affeere garuu mata duree sana dura waan tokko haala biyyi keenya har'a keessa jiru kaafnee mata dureetti sa'a dheeraa fudhanna daqiiqaa gabaabduudhaaf garuu isin sadanuufuu carraa kenneeni haala amma muddama biyyi keenyaa fi addunyaan keessa jirtu kana koronaa fi koronaa waa wal qabatu carraa isinii kennaa jechaadha. Mata dureen har'aaf qabnu akkuma hundi keenya nu odeeffannoo qabnu qabeessi Oromoo Egirii tokkichallee yoo ta'uu baatee garuu ija addaatiin ilaalamu Dinquu Dayyaasaa xiyyeeffannoo mootummaa jala galee qabeenyi isaa cufamaa jiraachuutu dhaga'amaa jira. Isarratti xiyyeeffannee gaafii tokko kaafnee mari'anna. Sana dura garuu dhimma koronaa jenne kana yeroo darbee iddoo Dr. Sarmuun itti hirmaatetti mata duree dhibee koronaa jedhu kana kaafnee turre. Har'allee wanti suni waan furmaata argatee miti akkasumatti itti fufee jira. Biyya nuti keessaa dhufne sana uummanni keenya illee keessa jiraatu Itoophiyaa jedhamee beekamu keessatti gaafa
bulii lamaa sadii afur fuuldura mari'annee natti fakkaate dhimma kanarratti kaafneti. Gaafas nama 22-23 lakkoofsaan qaqqabutu dhibee kanaan qabamuu kaafnee turre. Har'atti guyyaa sanaan booda nama 43 qaqqabe. Amma yoonatti lubbuudhaan namni darbee hin jiruutu beekamaa ture. Har'arra dhaabbannee namni 2 dhibee kanaan lubbuudhaan darbuu isaatu himamaa jira. Akka addunyaatti kan dhibee kanaan qabame guyyaa har'aa kana akkani ilaaletti nama miliyoona 1.2 olitu qabamee jira. Kan lubbuun darbe immoo gara 61,62 ole. Haalli addunyaanis biyyi keenyas keessa jirtu gabaabinaan akkanatti. Haala kana keessatti kan Itoophiyaa kana keessumaa Oromoo irratti wanti adda godhu mootummaan Dr. Abiyyiin hoogganamu kun gaafa barcuma qabatee qabee waan Oromoo balleessu sababoota Oromoo ittiin miidhu, ittiin hacuucu, ittiin rakkisuuf gidirsu uummatee hojjechaa ture. Adeemsuma isaa sana keessa dhibeen koronaa bara addunyaadhaaf yaaddoo ta'e kun dhufe. Tarkaanfii addunyaan fudhatte keessaa inni duraa tokko inni duraallee ta'uu baatu hidhamtoota haala adda addaatiin mana hidhaatti argaman dhibee kanaan akka hin miidhamneef mana hidhaa gadhiisuudha. Mootummaan Abiyyis amma tokko yaalii godhe qaba. Naannoo Oromiyaatiis isteetota biyya sanaa iddoo adda addaatiis. Akka Oromootti namoota 4,000 lakkoofsaan ta'an gadhiisuu isaanii dubbatanii jiru. Akka Oromiyaatti jechuu kooti. Sana keessa akka warri hiikaman dubbatanitti qabsaa'onni bilisummaa Oromoo keessumaa qondaalonni fi hoogganoonni filamanii mana hidhaatti hafan. Uummanni warri kun 1000tti lakkaa'amu. Kan nama raaju warri duraan hidhamanii filamanii mana hidhaatti hafuu duwwaa otoo hin ta'in har'alleen dabalanii hidhaa jiru. Fakkeenyaaf ammoo waan mana argadheen isinis kan biraa qabaachuu dandeessu waan mana argadheen isitti maa jira walisorraa bulii lamaan darban kana keessa 3 darban 7 darban kana keessa ijoollee nagaa garuu immoo adda bilisummaa Oromootti miseensa yookiin deeggaraadha jedhanii shakkan nama 7 mana hidhaatti naqan. Amma gadhiisan yaada jedhullee jiraachuu danda'a. Gadhiisuun isaanii hidhanii gadhiisuun isaanii malaaf fala miti. Maaliifin alaayoo dhibee kanaan qabaman ta'an uummata mana hidhaa jiru faalanii ba'u. Yoo nagaadhaan seenan immoo warra achi keessaa faalameerraa faalamanii ba'uu jecha. Inni kun karaa uummata keenyatti dhibee kana daddabarsanii miidhaa qaqqabsiisan ta'a. Maqaan isaanii ijoolleen kun tokko Iftiyoom Silashii, Yoosan Nugusee, Gizaw Mallasaa, Alamaayyoo Gazzaany, Katamaa Kumsaa fi Tsaggaa Furaa warra jedhaman. Inni kun magaalaa Walisoo keessaayi. Magaalaa godinni Shawaa qabdu keessaa magaalaa tokko keessaayi jechaadha. Sabbatatti akka odeeffannoo qabutti yoo maddate guyyaatti nama 2 qabanii mana hidhaatti darbatu. Yoo maddate si'a kanatti jecha. Waan Naqamtetti surarratti faca'aa sararratti jiru argitan. Akka loonii walitti dachaasanii uummata iddoo tokkotti si'a kana keessatti ugguranii akkatti mul'atu argaa jirtu. Maalumaafuu yaaduma isinii ka'umsaaf isinii ta'u kennuudhaafani mootummaan kun Oromoo irratti xiyyeeffatee sababa kana carraa godhatee ittiin gargaaramuu waan yaadu fakkaata. Abdii Raggaasaa dabalatee sababa malee hoogganoota adda bilisummaa Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromoo egeree kan kafaawus dabalatee har'a 1000 hedduutu mana hidhaa jira. Vaayirasii kanaan haaloo ba'uu irratti waan hojjetu fakkaata warra jedhu jira. Akkamitti ilaaltu maal argitanne Dr. Annee?
Okay, baay'ee fayyaa ta'e barbaada. Mootummaan sirna nafxanyaa gaggeessu ka Dr. Abiy Ahmediin durfamu kuni akkuma atuu jettee uummata Oromoo akka lammii biyyaatti, akka qabeenya biyyaatti, akka hegeree biyyaatti hin ilaalu. Uummata Oromoo akka itti ilaalu warra hawwiin isaa akka fiixan guutamne, warra akeekni isaa akka fuulduran baane, Itoophiyaa guddoo ijaaruudhaaf akeeka inni qabu akka gufuu ta'etti ilaala. Kanaaf keessattuu Abiyyiin waan mootummoota sirna nafxanyaa gaggeessan keessaa wanni adda isa godhu nama leenjii damee tikaatti leenjifamedha. Warri leenjii damee tikaa leenjifamee hojii damee tikaa hojjetu maal jaaniin biyya addunyaa tanatti uummata the dirty work hojjetu jechuudha. Waan mootummaan qushaasha harkaan dhiqatuun barbaanne akka inni hin beeknetti duwida garagalee warra kanaatu ilma namaa kaan ajjeesee ilma nakaa afaan maliisee footootti kaasee bultii isaa diigee qabeenya isaa balleessee akka hin beekamnetti ajjeesuudha. Eega Abiyyiin dhufe leenjii damee tikaatiin nama ajjeesuu barbaadan guyyaa faarsanii galgala ajjeesuu, nama ajjeesan saniin immoo abaluutu ajjeesee ja'anii mormituu biroo ofiitiin qabachuudha. Kanaaf dhibeen koronaa rakkoo addunyaa hundaati. Pandemic addunyaa tan hundaati. Warri biyyoota qabeenya qabanii diinagdee guddaa qabanii ifuu dadhabanii biyyatti guddoon akka Ixaaliyaanii faanii Kuubaarraa yeroo gargaarsa itti gaafattee Kuubaan dhayxee gargaarteedha. Maaliyyaa biyya teenya dhiisiti. Silaa biyya teenyatti mootummaan uummataaf yaadu, mootummaan lubbuu ilma namaatti kabajaa godhu dandeettii mataadhaan dhibee koronaa qabatu kana wallaanuudhaaf maashiina tokkotu barbaachisa. Maashiinni suni rispiraator $50,000 $50,000 per person nama barbaachisa. Nama san argateetu irraa dandamachuu danda'a, nama san hin arganneetu du'uu danda'a. Maashina $50,000 bitamu nama miliyoona 100 oltoo fi miti nama miliyoona 1 nama 10 ta'u biyyi sun ni qabdi hin qabaattu probably private clinicoota Finfinnee keessa jiran keessaa 2-3 hospitaalonni qabaachuu hin malan. This is a large scale. Nama 1,000 bakka takkatti du'a, nama 5,000 hospitaala nama facility nama 50 qaburratti nama 1,200 dhufa. This is a big overload. Resource guddaa gaafata, qabeenya guddaa gaafata. Namoonni nama wal'aanan kunilleen meeshaa namicha kanatti dhiyaatuudhaaf isaan barbaachisutu jira. Wanni kuni economically costedha. Hugguun namicha ilaalanii gadi ba'an, hugguun namicha ilaalanii gadi bahan, hugguun namicha ammas deebi'anii ilaaluu bahanii waan uffatamuutu jira. Wanni uffatame kuni kophaatti gubatuu qaba. Tartiibni isaanitti godhan kun gadduu qaba. It is economically is not feasible. Baay'ee ulfaataadha wanni kun. Silaa meetiidin tooftaan biyya teenya irratti bu'aa qabu dhibee kana akka inni hin babal'anne daangeessuu. Namoota qabaman kana immoo namoota birootti akka hin dabarsine isaan kana kopheessuu yeroodhaaf hanga 7 kaa'uudhaatu barbaachisa qaba. Amma wanni atu jechaa jirtu uummanni Oromoo yoo dhumee lafarraa badee karraa faayidaa harkatu Abiyyiidha. Itoophiyaa guddoo inni ijaaru barbaadu sana nama dura dhaabbatu argina. Nama mirga kiyya maa gaafattaa je'eeni nam miidhamee je'ee addunyaatti himatuun argine. Kanaa jecha Abiyyiin olaantummaa Amaaraa deebisuudhaaf hawwii qabu sanii fi rakkoo waan itti ta'eef uummata Oromooti. Kanaaf nama 2,000 ol haqa malee namni dura hugguu biyya takka keessatti dhibeen akkanaa bu'e nama poolitikaadhaan yaada garaagarummaadhaan hidhame namoota kanaa wajjin nagaya buusuun imaammata isa jalqabatu. Warra kanaatu irra bu'uu qabatu. Sadarkaa sanitti ilaalanii uummata nagaya hawaasicha waliigalaatiif
namoota dhibee fidan akkaataa namoonni mana hidhaatti xiqqeeffatu namoota akka mana hidhaa keessa duruu warra barbaachisu immoo akkaataa nageenyi isaatti xiqqeeffamutti waliin uummataa wajjin mari'achuudha irra ture. Wanni takka isaan galiin wanni uummata Oromoo dhibee qabe masaraa Abiyyiitis buqqisu malee hin taa'u. It's a matter of time waliin arguu jiraana. Kana jecha tooftaa damee tikaatiin ifi nama yaadu fakkaatee ifi nama dhimmu fakkaatee ifi waan gaarii haasawee ani Abiyyiin biyyaa bahuu hunda namaatu ajjeefama biyya san keessatti tooftaa damee tikaatiin uummata keenya hamma danda'ametti kaan fixuudhaaf kaan dhibeedhaaf saaxiluudhaaf kaan akka if jibbu godhuudhaaf babal'inaan waan hojjetamaa jiru jecha uummata Oromoo dhibee kanaaf akka saaxilamu haala hunda anjeefamaati jira Oromiyaa keessatti. Bareeda doktoroonni galatoomii biraanuu doktoroonni waan ogummaa isaatiinis wal qabatee waan ibseef daqiiqaa jedhee caalaa kenneefi isinis carraa san argachuu numa dandeessu waan bal'aa ammas kennuu waan irraa dubbattan qabaattanii garuu dabalatumaan isin gaafadha waan dabalattoo qabaate. Ulfaadhu barbaada waan barbaachisaa ta'ee wanta mootummaan biyya sanii yookiin immoo empire Itoophiyaadha yoomiyyuu uummata kuush dhabamsiisuudha sagantaa isaan deemanii lafa kaa'etoo jira. Ani amma garuu uummanni keenya haalli ittiin dandamachuu danda'u waan yeroo ammaa kanatti dhibee deemu kana irraa ittiin dandamachuu danda'u qoricha uummanni keenya beeku kan mana isaa dura jiru kan balbala isaa dura jiru akka immatti baheetoo of bararu kan godhu qoricha kan akka boqqolluu yookiin immoo baarzaafii daffisaniitoo uffata barbaadanii yoo akkatti ofirratti golgobaniitoo ofirratti qabanii oo'i fuula isaanii isaa funyaan isaanii kana keessa seenoo ofirraa dhogguu danda'an. Kana uummanni keenya beekuu qaba. Uummanni keenya kanaan dhimma ba'ee dhibee sanirraa of bararuu hin danda'a. Wanni guddaan tokko Oromoon yeroo ammaa barbaaddu waan biraati miti. Ofii keenyaa walitti himnee hamma laga hamma goda ga'utti uummanni kana walitti himeetoo akka wal bararru dirqama uummata Oromoo hundaati. Bakka jirutti kana walii dhaamsa dabarsuu nurra jira. Isa kanaan dhimma itti ba'ee uummanni keenya akka of bararu bakkuma jiruun warri kana dhageechan hundi keechanuu miidiyaa kanarraa walii daddabarsaati walii qoodaa sabni keenya akka wal bararu akka ittiin dhimma ba'u walii godhaa hin jedha gara kootiin malee wanni biraa wanni tokkolleen wanni dabalu jiru doktoroonneen akka gaaritti godheetoo lafa kaa'ee jira. Kanammoo Oromoon dammaquu ishiirra jira. Warri kun ofii isaaniitiifis baduu jiran isaaniif hin galle uummanni kuni uummata sammuun isaa hojjetu miti. Hixaana aarsaa olii gadi fiigan akka waan hixaan garuu Waaqayyo dhugaa laphee qulqulluu jaalata yoo dhugumaanii qilleessa oo'aatti fidee dhibee san isaan gargaari malee dhibeen kun dhibee addunyaadhaaf sodaachise dhibee badaa namni tokko dandamachuu kan hin dandeenye takka qabamnaanii yoo irra darbee dhaqeetoo onnee keessa dhaqee seenee nagaatti oli piraaspiratorii kana keessatti hafuura akka hin baafanne cufee waan qabuuf waan doktoroonneen lafa jedhu kana maashinii sun waan hin jirreef dandamachuu hin danda'u namni. Garuu haalli ittiin dandamatan inni kun oo'a waan hin dandeenye fi akkasitti ofirratti uffisaniitoo akka sorsaatiitti dhimma itti ba'uudha. Baadiyyaas taanaan magaalaas taanaan wanni nu dandamuu qoricha jiru hunda akkuma argitee danda'amuun boqqolluu waanuma jiru waan adda addaa dhibee argitee adda addaatiif kan tajaajilu hin jira. Isa san dhimma itti yaabaanii ukaadhaa fi waan adda addaa kan dur dhimma itti ba'an jedha. Kanuma anani gara kootiin dubbadhu. Galatoomii Biraanuu qoricha aadaa atamma jettee dabalatee uummanni keenya waa danuudhaa beekaa. Isa kana akka dabalataatti akkuma Dooktar Disila waan ogummaa ibsee akka addunyaattis akka biyyaattis ogeeyyiin dhimma kanaa ogeeyyiin fayyaa waan kennan mala kanaaf gargaaramuu barbaachiseedhaan amma ammaatti waan ibsan irratti dabalataan uummanni keenya isatti jettee fi waan aadaa beeku biraa gargaaramuu akka danda'u ibsite galatoomii fayyaa ta'e. Daawit waan dabaltu qabdaa? Xinnoo waan dabaluu barbaadu maali? Dhuguma dhukkubni kun dhukkuba rakkisaadha. Dhukkuba yeroo namaa kennuu miti.
rakkoon biyya keenya keessa jiru immoo rakkoon maali? Mootummichi kan uummataaf iyyaan uummatillee uummanni tokko immoo qaama uummata tokko irratti jibbaa fi jireenya uummata tokkoo kan hin barbaanne illee akka kanatti warra yaadan jechuudha. Qaamoliin akkanaa kuni dhimma dhukkuba dhufe kanaan gaagama uummata wal gidduutti fiduulee ni danda'u. Kanaaf uummanni keenya dhimma kana garmalee akkuma ofirraa eeggatu otoon qabamiin dura fala akka falatu amma akkanatti fakkaatutti kanarraa yoo godhedha dandamachuu danda'a jedhee yaada. Maaliif naan jettee kanaan dura mootummaa kan argiteetti yoo ta'e waraana galee harka kennatee isin wajjiniin hojjennaa jedhee galee summii nyaatanii akka inni nyaatanii akka isaan nyaachifamanii akka isaan du'an illee godhanii jechuudha. Kanaaf siyaasa biyya sanaa kana keessatti hambeekamedha qoricha namaa kennanii nama ajjeesuun qoricha irratti waa irratti hundaa'anii uummata tokko gaagaa'uun yookiin qaama isa fuuldura dhaabbate balleessuun. Kanaaf mootummaan kun illee kana hubateeti dhimma akkanaa kan akka hin goone seera addunyaatti illee akka isa gaafachiisu dhimma akkanaarra akka dhaabbatu. Maaliif mootummaa tokko keessa qaama beektee uummata balleessuudhaaf kan yaadu jiraachuu ni mala. Kanaaf ani uummatumti ofiima isaatii falatee dhimma kanarraa akka of eeggatu yaada kenna boleessi. Bareeda fayyaa ta'a kana gabaabumatti innaa biraa mata dureedhuma godhannee itti deebi'uudhaaf mala ammatti mata duree qabanne biratti hin ga'a. Ammanumaan bira kunneeti sagantaa har'aaf qabanne mata duree dislaashinii ibsatti ceenaa. Innaa yeroo mootummoota biyya sana bulchan Oromoo cabsanii qabatanii cabsanii amma yoonaatti bulchan caala sirni Koloneel Abiyyi hoogganu kun Oromoo balleessuu keessatti qooda addaa hin argamne qaba. Innaa jennu namoonni baay'een hin amanne. Ammallee warri hin amanne hin jiru. Garuu dhugaan lafa jiru TPLF isa garasii haa dhiifnu waggaa 27 hacuuccaa hamaa jalatti uummata keenya miite wajjiniin waggaa lamaan mootummaan Abiyyi qabaate yoo wal bira qaban kan waggaa lamaa kun akka caalu yeroo irraa haasofnetti dubbachaa dhufne. Amma mata dureen qabanne kunis kanuma agarsiisa. Dinquu Dayyaas gaafa sirna wayyaanee duraa yookiin barataadha ture. Yookiin nama jireenya maatiin tokko qabu jiraachaa ture. Sirna wayyaanee jibbinu sana keessatti qabeenya ore. Dinquu Dayyaas akka dislaasiniin jedhee wanti adda godhu abbaa qabeenyaa Oromoos haa ta'u abbaa qabeenyotaa addunyaa kanatti illee biyya keessatti illee jiran irraa wanti adda godhu abbaa qabeenyaa duwwaa ta'uu hin ta'in nama qabeenya isaatiin arjummaa guddaa oole lubbuu nama hedduu baraare ta'uutu beekama. Qabeenya har'a sodareetti irraa ugguran lafa abbootii isaatiiti, lafa tuulamaati. Abbaa feetutti gargaaramaa ture. Akka arginutti anillee fageenyaan suraanoo ta'e malee iddanni bakka sana dhuunfatee dhaqee ilaalee hin beeku. Immoo akka arginutti fooyyessee sirneessee qabe. Qabeenya achirratti argatu nama 2,000 ol qaxaree bulcha. Qabeenya achirraa bu'aa achirraa argatuun namni akka hin duune 100,000 baasee aartistoota keenya hiyyeeyyii Oromoo akka uummataatti waa hundaa gargaaraa. Sirni alagaa naa jennu jarri kunis alagaa firaa jechuun hin danda'amu akka harkaa qabanitti sirni wayyaanee TPLF alagaadha jennee himachaa fi jibbaa baanee keessatti qabeenya ore namni kun sirna maqaa Oromoo maqaa dhaatee barcuma masaraa Minilik seene keessatti qabeenyi isaa ugguramuun irratti xiyyeeffatamuun har'a miti wanti kun kan calqabe. Booda sirra deemuudhaaf inni jiraadha gaafii garagaliitti kaasuuf hin jiraadha. Maal jechaadha? Maaliif irratti xiyyeeffatame?
maaliif yeroo kanatti balleessuudhaaf sodaree cufuu calqabuun waan adda addaa duuba jirutu jira. Maaliif irratti xiyyeeffatamee yeroo kanatti sirna malee qabeenyi isaa irraa cufame jennee yaaduu dandeenya doktoroonni. Laal wanni irratti xiyyeeffatamee fi uummata keenya kana uummata guddaadha. Maqaa adda addaa irratti moggaasaniiti tokko akka tokkoon dirmanne tokko immoo akka biroo laalletti tokko tokkoon damee fi dagalii hawaasa kanaa uummata tahan mootummaan kun ciraa jira. Mootummoonni sirna Habashaa gaggeessan tokkolleen isaanuu saba Oromootiif naasuu hin qabanii garuu aggressive dafee fixee Oromoo lafa qubachiisuu barbaadu yeroo gabaabaatti kan akka mootummaa Abiyyiin gaggeeffamu ani argee hin beeku. Wanni dinquu dayyaas irratti xiyyeeffatameef tokkoffaa nama dalagatee bulu, nama namni Oromoo ifirratti arku, nama namni Oromoo akka fakkeenyatti fudhatee iddoo dalaganii hojjetanii waa horachuu ni danda'ama kan jiru. Isa duratti Oromoon wallaalaa fi doofaa uummata dalagachuu hin beekne fakkeessanii lafa kaansan sanii duraaf haala isa. Nama saba isaatiif hadooddii qabaatu ta'uu isaa. Kan biroo immoo Oromoo ta'uu isaa qofaa fi irratti xiyyeeffatame. Abiyyiin wayyaaneedhaas wayyaaneerraa isa hamaadha. Bara 1996tti hizbaabii adarajaanii waan TPLF'n baafate tokkotu jira. Olaantummaa isaan qaban kana biyya tana keessatti haga amaarri bite takka itti fufuudha yoo barbaadan eenyutu gufuu tahee isaan dura dhaabbataa ifa kaa'etti lafa kaaya. Nama lama lafa kaaya. Qabaataa Oromoo fi barataa Oromoo. Uummatni Oromoo gaaffii hundeeti qaba, gaaffii bu'uuraati qaba. Gaaffii tanaaf namoota sadiitu barbaachisa. Qabaataa Oromoo, barataa Oromoo fi the unknown number of soldiers. Uummata kaayyoo kana fudhatanii hojii irratti hojjetan. Siyaasaan akeeka hojjetan beeytoonni lafa kaan fiixaan baasuudhaaf warri abbootii qabeenyaa irratti hirmaatu barbaadan. Kanaaf dinquu nama tokkootu waan inni qabeenya qabamee fi irraa fudhatee wayii balleessee jee yaaduun qabu. Uummanni keenya wanni isa baasu. Oromoon tokko Oromoo hundaaf Oromoon hundi Oromoo tokkoof yoo dhaabbate malee baduuf deemnaa jariinuuf naasuun qabanii amma ara dinquu dayyaas yaa'anii borummoo kabiroo duruu qopheeffatanii jiran kana beekuu qaba. Yoo ara qabeenyi dinquu qabeenya Oromooti. Oromoon qabaatuun Oromoodhaaf abdiidha. Oromoon tokko Oromoo hundaaf Oromoon hundi Oromoo tokkoof dhaabbatuudhaatu nu barbaachisaa. Wanni isa saaxilee waan kana imaammata mootummaa keessatti arjaa ta'uu isaa naasuu saba isaa qabaachuudhaaf hadoodaa qabaachuudhaaf Oromoo ta'uu isaatiif akka fakkeenya mul'ata dhaloonni ol guddatu fakkeenya isa fudhatanii nama simboolii kana duraa kaasuudhaaf qabaataa turee rakkataa boodammoo dhabee huguu inni rakkatee hidhamee hijeessanii namni isaa dirmatuu fi dhabee pikcharii kana dhaloota dhufu irratti qabu barbaadanii tasa kana diduu qabna. Ankanaan siin jaa barbaada fayyaa ta'e. Galatoom hedduu fayyaa ta'e doktoroonni. Biraanuu akkuma onneen jedhee sababa adda addaa kaayyoo yeroo dheeraa fi yeroo gabaabaa fi irratti xiyyeeffatanii qaroo fi qabeenya gootota Oromoo balleessuudhaaf mootummoonni darbanis mootummaan amma jiru kanas hojjechaa jira. Haa ta'u malee amma xiyyeeffannoon dinquu irratti ta'e kuni har'a gaafa sodareen cufamee dhageenye duwwaa miti. Sana dura warri mislanee yookiin afyaa'ii mootummaa Abiyyi turan miidiyaaleen Habashaa warri izeemaadhaan dhaabbatanii hoogganaman kan akka isaati warri immoo makaraarsitoota nafxanyaa isaatirraa citanii dhaabbatan kan akka 316 jedhamu qaata calqaban dinquu irratti oola. Isa kana
waan masaraa mootummaa keessatti Izeemaa fi Piipinardhaa Dr. Abiyyi waliin qabatanii karoorsanii lafa kaa'an bireen wash yookiin immoo jala bultii isaa ittiin nama ilaaluu gochaa turan. Dinquun akka waan yakka hojjete akka waan badii qabu qabee jarri kun miidiyaa Oromoo lama ONN fi OMN balleessuudhaaf yaalin isaan hin goone jiru. Achitti waan karooree asitti ba'anii ololu. Abbaa qabeenyaa akkuma onneen jedhee kaan lafa kaa'anii hiranii rukuchuudhaaf dinquu dayyaasitti qaata xiyyeeffatan. Dinquu dayyaas maaliif irratti xiyyeeffatanii uummata mul'atee namni abbaa qabeenyotaa Oromoo jala wajjiniin of danda'ee uummata kana bira dhaabbatu. Abbaan qabeenyaa baay'eetu jira. Kaan amma mootummaa kana wajjiniin warra hojjetan. Ijannoo mootummaa fudhatanii. Inni mootummaas nama mormee miti garuu immoo uummata sarrees nama citee miti. Isa kana balleessuudhaaf irratti xiyyeeffatanii miidiyaaleen nafxanyootaan hoogganamanii fi Izeemaa Gimboot 7 arbanyoochiin dhaabbatan kan akka isaatiif 360 kun turan ji'a fuuldura irraa qunaaruu calqaban. Mootummaan kun akkuma mootummoota isa duraa qabeessota Oromoo amma jirtu sanaa fi qaroowwanii fi gootota Oromoo dhabamsiisee Oromiyaa mancaasuudhaaf karoora lafa kaawwate hin qaba jechaadha. Akkamitti ilaalama Biraanu? Ulfaadhoo obbo Barbaada. Wanni guddaan tokko Oromoon hubachuu kan isiirra jiru Oromoon duubatti deebitee yaa'ii Minilik kan ture ammas kan jiru hamma Abisiiniyaan bakka san jirtutti wanni kun tartiibumaan itti fufeetoo deema. Garuu Oromoon hubachuu wanni isiirra jiru maalinni jennee duubatti deebinee ilaallu. Goobanaa Daaccii Oromoota Tuulamaa kecha calqaba kan lafarraa dhabamsiise warri inni beekudha. Ogeeyyii Oromooti. Warra sammuu qaban. Nama sabboonota eenyummaa isaaniitti amanii fi heeraa fi seera gadaa warra beekan dura lafarraa dhabamsiiseeti Tuulama keechaa ce'ee achiin maccatti darbee achumaan irruma hunduma isaanii tartiiban tara lafarraa dhugu. Garuu booda immoo Goobanaa Daaccii ofii isaatiif summiidhaan du'e. Ammas Abiyyi wanni inni godhaatoo jiru isatti hin mul'anne malee yookiin Abiyyi dhalataa gosa lamaa ta'a garaa nyaatteeti gara itti fakkaatetti dhaqeetoo hirkatee garuu badiif isa hammeenya guddaa jala seenuu isaa ofii hin beekne. Oromoon bakka dursan hin jirtu bakka haala bara Miniliksan hin jirtu. Oromoon dur wal dhaga'uu hin dandeenye, walii mirmachuu hin dandeenye, miidiyaaleen hin jiru, sabaa himaaleen hin jiru, kan kaabaa kibba dhaqqabuu hin jiru, kan kibbaa immoo kaaba dhaqqabuu hin jiru, kan dhiyaas baa dhaqqabuu hin danda'u ture. Amma garuu yeroo amma ani haasa'u kana keessatti miidiyaadhaan wallaallee waliin haasa'uu Finfinnee ani biyya hambaa taa'ee Finfinneetti wal dhaga'uu bara geenye jira. Kanaaf Oromoon dammaqee jira. Isaan hin hubanne malee badiisa isaanii gara fuulduratti dhufu hin hubanne. Haa ta'u amma dhugaa jirtu lafa geenyee waan isaan irratti xiyyeeffataniif maali sabboonummaa dhabamsiisuudhaaf wanni guddaan tokko eegan isa kan. Doktoroonni lafa kaa'ee wanni guddoo takka maalinni barataa fi qabaataa saba san keessa jiru dhabamsiisuudhaaf. Kana yoo godhan homaa wanni isaan dhibu hin jiru jechuudha. Garuu amma daran uummata bal'isaatoo jiraayyuu caalattuyyuu nu dammaqsaa jira. Caalattuyyuu nu hubachiisaa jira. Ijoollee isaan keessa jirtu kan akka Haacaaluu Hundee faanti, kan akka Galaan Gaaromsaa faanti amma garaan isaanii callisee taa'aa isaanitti fakkaate. Warrumti isaan faarsaa jiraniyyuu garaan isaanii bilbilaa dhufa. Beektaa ushaa yoo jedhanii harreenii gurra dhaabdii jedhan. Abbaa qabeenyaa duwwaa odoo hin ta'in namni kun isaan guddise. Sirbitoota Oromoodhaa meeqaatan bira dhaabbatee yeroo rakkinaa isaaniitti gargaaraa nama ture. Oromoon uummata qalbii qabu. Han qalbii hin qabne namni ani arge Abiyyi duwwaadha. Abiyyi immoo wanni isa rakkise maal hoggaa jettan mataan isaa miiccame karamiin Abiyyii fi warri Abiyyii fakkaatan kan damee tikaa keessa jiran warra deebi'uu hin dandeenyedha. Warra sammuun isaanii miiccame
eenyummaa isaaniitu dagatanii obboleecha fi koodee isaanii warra nyaatanii. Kanaaf Oromoon kana dammaqxee warra kana karaa jalaa kaasuu qabdi. Oromoon abbaa qabeenya Oromoo abbaa fe'ee haa ta'u bira dhaabbachuu han isaati miti. Qabeenyi suni qabeenya uummata keenyati. Qabeenya biyya saniiti. Oromoon jechuun Oromoon Afrikaadha. Kana yaa hubatu. Warri achi taa'etoo miidiyaa hin taane irratti miidiyaa isaatti miidiyaa jaamatiin jedhan. Miidiyaa jaamadha. Ija warra hin qabne. Warra iji isaaniitis hubannaan isaaniitis jaamaa. Warra waa tokko hin beekne wallaaltota kan warri kun dhugumaan. Maaliif saba bal'aa kana saba miliyoonii 40 ga'u balleechuudhaan warri yaadan ofii isaaniitiif badduu ofii isaaniitiif du'oota. Ani ummata Amaaraa hin xiqqeechu. Ummata Amaaraa ummata ulfaataadha. Warri kun garuu warra mataan gadadooti. Wakka Amaaraatillee bu'uu hin danda'anii kan isaan deemsisan sun immoo galma isaaniif hin ga'u karaatti caban jedha. Kanuma ani kanan jedhu. Yaa ta'e galatoome Biraanuu. Daawit mee gara keettan dhufaa. Amma gaadinquu dayyaasii bara wayyaanee yookiin barataa ture yookiin immoo namuma jireenya ordinarii akka ilma qotee bulaa tokkootti qabaa jiraachaa ture jennee jirra. Bara TPLF keessa qabeenya kana horuusaatu beekama. Bara OPDO, ODP, PP keessammoo maqaa Oromoo amma silaa maqaa Oromoo ammatti hin qabani garuu maqaa Oromootiin waan meeqatti warra utaalanii fi warra tarkaanfatan kanaa keessa irratti xiyyeeffatamee jira. Karaan irratti xiyyeeffatamee akkama Biraanuun jedhee Abiyyi duwwaa miti. Abiyyi garee tolfateeti. OPDO keessaa sabboontota Oromummaan isaanii quuqu qulleessee akkuma deddeebinee jenne nama 14,000 hiine kan jedhan akkuma barcumatti dhufaniin OPDO keessa duwwaadha. Akka hojii gaariitti lakkaa'anii nutti hin dubbatinaa jechaa kan ture aangawoota isaaniiti. Gaafa ODP keessaa immoo gara PP'tti dhufanii warra hafe qulleessanii hidhuu duwwaadhaan otoo hin ta'in ajjeesuudhaan ajjeesanii immoo warra biraatti yakkuu dabalata qulleessanii as ga'an. PP keessa gaafa jiranis waan wal fakkaataa hojjetu. Kun amma tarkaanfatanii ce'anii qabsaa'ota, hoogganoota, barattoota sadarkaadhaan tuttuqanii waan godhanii hidhanii ajjeesaa dhufanii amma qabeenya warra abbaa qabeenyaa Oromoo jedhanitti tarkaanfatanii jiru. Wanta akkasii bara Haayile Sillaasee sin ture. Haayile Sillaaseen Ingiliz fa'aa biyya Ameerikaa, Awurooppaa keessaa tumsa waammateeti uummata Oromoo amma pileena rukutuu qaqqabe. Abiyyi Amaara warra maqaa Amaaraatiin daldalan akkama Biraanuun jedhee Amaara bakka bu'uu baatan illee warra maqaa Amaaraatiin daldalan waammateeti tumsa godhateeti uummata keenya irratti komaandi poostii labsee warra gara jabeenyaan uummata kana keenya ajjeesuu fi salphisuu hidhuu gidirsuu danda'an irratti bobbaasee amma har'aatti godina Wallaggaa hunda Booranaaf Gujii Shawaa dhiyaa rakkisaa jira. Tumsa Amaaraa waammatee. Akka kanatti waan tamma dinquu irratti ta'aa jiru kun waan ulfaata waan dugda duuba qabu qaba. Akkuma Biraanuun kaasee Dooktaroonneenis jedhe. Dhimmi kun waan Oromoo waan dinquu duwwaa irratti ta'e Oromoo dinquun qabeenyi isaa kan Oromoo guutuuti. Nama hundaatu itti bulaa kun ifatti waan beekamu. Waan Oromoon waan tamma dinquu irratti ta'u kun waan dinquu irratti ta'e moo waan Oromoo guutuu irratti xiyyeeffatame akkuma jarri si dura dubbatan jedhan sadarkaadhaan ce'umsaaf qophaa'aa jiru warra biraatti. Tole barbaada bareeda galatoomii gaaffii bareeda gaaffii ati na gaafatte. Gaaffii ati na gaafatte dura
waa'ee dinquu kana wannan jedhuun qaba. Maaliif honaan jette dinquun waggaa 32 dura hiriyaa koo ture. Dinquun Adaamaatti yeroo ji'a 4 amma ji'a 6 ta'u yeroon mana isaa waliin jiraadhetu ture. Maaliifan kana jedhuu barbaade waa'ee dhimma kanaa maaliifan kaasu ergan waggaa 32 akka lakkoofsa Itoophiyaatti adda baane anaaf dinquu wal agarreen beeku. Garuu immoo eenyummaa dinquu kana erga qabeenya qabaatee booddeedha namni dubbata. Yookiin immoo erga inni qabsoo keessa amma qabsoo keessa seenaa isaas isaaniikaa kuni yeroo dargii keessan isa beekaa jechuudha. Dhuma dargii irran isa beekaa jechuudha. Nama kana barataa taanee akka lakkoofsa Itoophiyaatti 79 Amboo irraa baheen gara Adaamaatti teeknikaal iskuulii yeroo galu dinquun waggaa tokko na dura ture. 79tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookiin immoo akka lakkoofsa Awurooppaa kanatti I think 87 ta'a natti fakkaata. Yeroo sana nama kana dinquu har'aa kana eenyummaa dinquun dur yeroo barataa ta'e illee Oromoon beekuun barbaachisaadha jedhee tanan yaada. Maaliif nama kana akkan isa beekuttan eenyummaa isaa dubbachuun kiyya barbaachisaadha yeroo barataa ta'e illee. Nama kana dhiifatama yeroo kee xinnoo sirraa fudhachuu danda'a. Garuu immoo namni beekuu qaba namummaa eenyummaa namaa kana maal akka ta'e. Nama kana yeroo barataa waliin turree akka carraa ta'e ani Amboodhaan dhufe inni garuu Walancitiidhaa Adaamaatti teeknikaal iskuulii kanatti dhufe carraa marabbii ta'e anatu ijoollee biyyaan waliin Amboorraa waliin baane mucaa daanyaa Cuuchabuu jedhamu tokko wajjin akka ta'utti ijoollummaadhaan wal dhabneetidha. Ijoolleen qee dinquun jiraatu kireeffattee jiraatu ijoollee Gindabara bira dhaqeen gaafan isaan bira galuu dinquu kanaa wajjiniin wal bare. Dinquun kun ollaa sana qee sana keessa fira mana isaa keessa jiraata beektee. Amma nama dinquun kun nama gaarii beektaa nama qulqulluu Oromoo fayyaalessa kana hanoggaa 32 dura har'a isa qabeessa ta'e waliin agarre nama kana. Garuu immoo nama kana eenyummaa isaa yeroo masaan nama fayyaalessa nama gaarii ta'uu isaan beekaa jechuudha. Achumaan amalaan walii gallee ji'a afurii amma 5 ji'a ta'uu kana mananni ofiisaa keessa qabu keessa kottu gurbaa waliin amalaan walii gallaan kottu waliin dhennee mana tokko keessa waliin ciisaa ture jechuudha. Namni kun dhugaa nama fayyaalessa sammuu qulqulluu lapheedhaa nama jaalatu. Nama akkanaa ture jechuudha barataa. Keessumaa galgala fa'aa baanee iraata iddoo nyaannu jira Adaamaa kana keessa yeroo sana innaat migib beetan jedhamu tokko jira Duwwaa 15 keessa gaafa mana sana dhannee nyaata nyaannu. Fuula koo fuuldura jira beek namni kun nyaanni inni illee dargaggeessa na hangafummaa ni qaban waggaa tokko na dura jira iskuulaanis umuriidhaan illee waggaa hinuma na hangafa beektee maal godha gurbaa nyaadhu beek nama fayyaalessa beek nyaadhodee biddeen fuuldura jiru kuteetidha. Ija koo fuuldura jira namummaa isaa nama akkamii akka ta'e dubbachuufan jedhee jechuudha. Dinquun nama fayyaalessa qofa otoo hin ta'in nama dhiirallee. Maaliif achuma keessatti Adaamaa yeroo jiraachaa turre sana namni kuni Adaamaan yeroo sanatti biyyi Naazireet jedhamu yeroo sanatti Adaamaan kuni yeroo sanatti yeroo nuti akka lakkoofsa Itoophiyaatti 79 biyya keessa turretti biyya guruuppiidhaan qabaleen tokko qabalee wajjiniin gaangii wal lolu dargaggeessa wal lolatu wal beellamaniit sansalataan fa'aa wal reebu. Yeroo sana keessatti nama kana yaadadhu keessumaa gaafa dhannee haayiskuula Galaawudiyoos teeknikaal iskuuluma sana keessa haayiskuula Galaawudiyoos iddoo jiran sana keessatti ijoolleen guruuppii wal lolan kun iskuula sana keessatti wal gaarrafatan. Yeroo marabii taphannu namni kun ijoollee guruuppii gaangiidhaan beektaa akka gaangiitti wal gurmeessitee qabaleedhaan warreen ijoolleen keessumaa Duwwaa 9 jedhaman taan keenyaa safarii ijoollee badduuta turan. Gaafa ijoolleen guruuppii sana keessaa dhuftee iddoo maraba taphannutti gaafa dhufte. Namni kun ijoollee akka kanatti guruuppii jirtu nama sodaatu miti dhiirummaa qaba namni kun beektaa. Maraba kana ni jaalataa. Akkuma sana fayyaalessummaa akka qabu
murataa dhiirummaallee qaba. Qallaadhaa dheeraadha dinquun yeroo sana nama jabaa beekte. Homaan sodaa ijoollee akka kanatti guruuppiidhaan magaala sana kaantibaan magaalli poolisii isaanitti hin dubbanne inni garuu hin sodaatu. Guruuppii keessa nama jiruu miti inni beekte walitti dhufee Adaamaatti barata garuu immoo ijoollee guruuppiidhaan ijaaramtee jirtu sana nama sodaanne ture jechuudha. Seenaan isaa nama akkanaatti dinquun kun. Amma waa'ee dhimma isaatti gaafa dhuftu dinquun kun yeroo sana dhimma Oromummaa kanatti just akka kootti akka sanatti akka Oromoodha garuu immoo akka ilmoo namaatti dhawanneen yeroo sana ijoollee Amaaraa kanallee jaalala warra isaa qabanii jiran fakkeenyaaf dinquu kana fayyaalessummaa isaa waan inni himuu keessa gaafan waggaa 30 meeqa booddee waggaa 27 booddee obboleessa isaa magaala Siyaatil kanatti argee dubbisu hiriyoonni inni walancitiidhaan waliin bahee hiriyaasaa ta'e nama gosa biraa hiriyaasaa ta'e hal inni jaallatu tokkotu jire mucaa Akiiluu jedhamu. Mana isaanii dhanna ture anaaf dinquu mucaa kana bira. Gaafan obboleessa dinquu kana gaafadhu fayyaalessummaa masaa meelaadha. Namummaa irratti nama hundaa'e ta'uusaa. Gaafan obboleessa dinquu kanaan dinquudhaan akkamii nagaa isaatii jedhee gaafan gaafadhu hiriyaansaa sun Akiiluun mucaan jedhamu sun mucaan kun Oromoo miti gosa biraa akka ta'e nan beeka. Tigiree ta'uu Amaaraa ta'uu hin beeku. Akiiluu mucaan jedhamu hiriyaansaa sun eessa jiraa gaafan jedhu. Akiiluun ikkoo isa biradha. Kaampaanii isaa keessatti isa qaxaree ammoo isa wajjiniin jiraata isa achi hojjetaa naan jedhe. Maaliifan dubbii kana kaasa? Nama ilmoo namummaatti nama amanu. Hiriyaasaa gaafa mana barumsaa qabeenya hin qabaanneewu of biratti beektee namummaadhaan fidee qabeenya isaa keessatti nama hirmaachise jechuufan sin jedhaa jiraa jechuudha. Waa'ee dhimma ammaatti gaafa dhuftuu waa'ee dhimma amma dinquurra gahe kanaatti seenaa isaa kana dubbachuun kiyya barbaachisaa qura ta'eefan beekte. Gaafa amma dhimma amma ta'e kana garuu gaafa dubbadhu dinquu kana laala siyaasni Habashaa yookiin immoo siyaasni imperiyaal Itoophiyaa biyyattii Itoophiyaa sunii beekuun barbaachisaa. Maali? Siyaasuma addunyaa kana keessatti yeroo hundaa dhimma tokkoof riivoluushinii warri fidan warra baran militarii keessaa warra kudeetaa warra godhu jijjiirama mootummaa tokko keessatti horidan nama barate nama beeke qabeenya warra qabeenya qabu. Namni kuni dinquun kuni qabeenya qabaatee akka kootti akka nama lasaa beekutti akka qabeenya qabu kanatti dhimmuma qabeenya irratti ta'eef nama gabbaree buluu miti. Maaliif nama konfiidansa ofirratti qabu namummaansaa nama dhiirummaallee qabu. Akka namaaf ashkarii ta'ee akka barbaadetti nama argamee fi nama gadi jedhee isaanii buluu nama akka sanaallee miti. Kanaaf dhimma qabeenyi inni qabu kun fayyaalessummaan inni qabu kun uummata isaatii godhu kun qaama diina Oromoo ta'an kana isaan quuqaa jechuudha. Kanaaf namni kun sabboonummaa Oromoo guddisuutti Oromoo miti nama biraallee qarqaaruutti gaarummaa isaa irratti hojjechuu irratti nama duubatti hin jenne qooda ta'ee fi nama kana fuuldura dhaabbachuu Oromoo kaanillee qabeessota akka isaan Oromummaa irratti Oromoo akkan qarqaarre dhimma Oromoo akkan qarqaarre sabboonummaa Oromoo akkan guddifne irratti indirectly yookiin duubarraanii dhimma kana duuba dhaabbachuudhaaf kan isaan godhan natti fakkaataa jechuudha. Kanaaf akka kanatti dhimma dinquu kana akka kanatti hubachuutu irra gaariidha jedhee tanan yaadaa jechuudha. Galatoom Daawit achumaanuu waa wajjinuu dabarsitan nu caala gaa warra as keessa jiru caala ati hidhata gaafa ijoollummaa amma gaafa sirna wayyaanee keessatti qabeenya markaa qabu kanatti dhufuusaa fuulduraallee eenyummaa isaa baakgiraawundii isaa nutti agarsiiftee jirta. Nu fayyaa ta'e. Doktoroonni amma tokko bal'iftee akka laaltuun kaasaa gaafii nama kaasu kana waanuma nama Daawitii kaasee kanarratti hundooftee mootummoonni ammarraatti jiran disla sirna Haile Sillaasee kaaseen ture achoo sirna Minilik ilaalla. Sirni Minilik hidhata Awurooppaa fi Ameerikaa
Raashiyaa irraa meeshaa Faransaay irraa meeshaa Ameerikaa irraa isa akkasii fi warra biraa irraa fudhateeti uummata keenya meeshaa aadaa duwwaa harkaa qabu caalee cabsee qabate tumsa warra qabeenya qabu warra dursee qaroomee waammatee malee qaroomina isaatiin akka hin taanee fi jabina isaatiin akka hin taane beekamaadha. Haayile Sillaaseen akkuma amma kaafne kana tumsuma jara sanaa waammateeti raayyaa fi baalee xiyyaaraan rukutee uummata keenya gootota sana cabsee biyya keenya bulche. Dargiin jeneraalotuma keenya dabalateeti walitti qabee waan ta'u keessa darbe. TPLF OPDO ulee godhattee uummata keenya miite. Haa ta'u malee iddootti xiyyaaraan TPLF uummata keenya rukutte biyya keenya reebde hin agarre. OPDO'n Ihaadig PP'n irraa humna nafxanyaa gargaarsifatteeti gorsa nafxanyaatiin uummata keenya xiyyaaraan rukutte. Summiitti facaaftee daa'ima mana barumsaa dabalata fixxe. Har'ammoon PP'n akkuma disila jenne gorsa nafxanyootaatiin hogganoota qabsoo kana oofanii biyyeetti nyaatanii biyyeetti daakanii maan hidhatanii asiin ga'an kana mana dhaatti naqxe irra taa'aa jirti. Dhibee kanaanis fixuudhaaf karoorfattee jirti jedhama. Ceete amma dhufte abbaa qabeenyotaa Oromoon hin qabdu, sooressa hin qabdu Oromoon duruu keessaa qulleessanii. Ammuma jirtu kana Dinquu Dayyaasaa irraa calqabanii jiru. Dinquu Dayyaasaa immoo akkuma amma Daawitis jedhe, Biraanuunis jedhee namuu ifatti beeku. Qabeenyi isaa qabeenya Oromoo malee akka abbaa qabeenyaa tokko kan isaa duwwaa miti. Uummata Oromoo kan dhukkubsate ittiin fayyaa ture, kan rakkatetti itti gargaaramaa ture, barattoota Oromoo sirna alagaa kanaan olii gadi hari'atamaa turantu gaaddisa godhatee keessatti ture. Akka adda addaatti uummata Oromoo miidhamte baay'ee dhabeenya. Warra mana dhaatii ba'anii iddootti qubatan dhaban, waan nyaatan dhaban, waan dhugan dhaban achirratti gargaaramaa turan. Dhimmi kun dhimma Oromooti moo dhimma Dinquuti? Oromoo nama akkanoo namoota akkanaa keessaa qulleessanii akka fedhetti ittiin taphachuudhaaf karoora jiru moo karoora abbaa qabeenyaa fi hogganoota Oromoon qabdu irratti xiyyeeffachuuti? Mee akkamitti ilaalta? Yaaboo seenaan isaa dheeraadha garuu gamuma boodaa kanatti gabaabsee irraa dubbachuu barbaada. Akeekni ammaa Dinquun yakka hojjetee badii balleessee Dinquun mootummaa kana waan inni hojjetu sujuudhaan xiyyeeffatee miti. Akeekni isaanii saba Oromoo duuda cabsuu barbaadan. Wanni isaan duuda cabsuu barbaadaniif laali amma babal'achaa dhufaa jiraachuudhaan nama agarsiisa. Gaafa ijoolleen teenya naannoo Amaaraatti heddumminaan akka baratuchitti erganii achirraa akka hin deebine godhanii achi takka reeffa nu ergaa turan. Reeffaa harkanne jennee boonyee awwaallannee deemaa turre. Sanirraa achi deebi'aniiti warra akka Yaazoo Kabbabaafaa, warra qaroo ta'an, warra akka Kaayyoo Fuufaafaa, warra saba kana fuuldura deemsisuu barbaadan qaroo ta'an. Fakkeenyaaf kana kaase kan hin beekne beeki lakkoofsa hin qabani guutuu Oromiyaa keessatti. Kaan ajjeesanii, kaan biyyaa baasanii, kaan ukkaamsanii mana hidhaatti seenan. Kuni nu waa'ee kamuu jennee odoo nuti kaasaa jiruuti hoogganoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo keessatti mul'atan irratti xiyyeeffatanii tokko tokkoon hidhuu eegalan. Saniin booda
Saniin booda har'a dinquutti dayyaasitti dhufaa jira. Dinquudhaaf miti kan isaan deemaa jiran. Saba Oromoo lafii duwidaa isaa cabsuudhaaf deema. Itoophiyaan tuni gaafa isiin ijaaramtu gaafa Minilik lafti biyya sanii abagaazota Minilikiin moggaafamteeti. Yeraas Daargee Agar, Yeraas Mesfin Agar, Yeraas Silashii Agar jedhaniiti lafaa fi uummanni keenya qabeenya namootaa tahee deeme. Nu isaanii kan lafa teenyaa miti qabeenya nuti qabnu miti namni nuu qabeenya isaaniiti ta'eeti isaanii hirame. Gabra isaanii taane gaafa Haayile Sillaaseetti immoo hosiisoodhaanii nu qonnee lafti teenya bakka sadi qoodamtee harki tokko charchiidhaa ortodoksiidhaa kan namteeti. Kaan kanaaf immoo isaanii kan namtee nu isaanii dalayneeti waan isaanii galchinee waan isaan nuti dalayneen qicaa nuu qicanii jiraachaa ture. Gaafa dargiitis haa xiqqoo garaagarummaan jiraatu malee wanni hedduu jijjiirame hin jiru. Garuu uummanni Oromoo qabsoo eegale. Maaliif akeekni isaanii Itoophiyaan akka biyyaatti akkatti fuftuu barbaadu yoo taate waa lama. Oromoon mana wallaalummaa hidhaa keessatti heddummaatee uummata namuufu saboo uummanni rakkataan akkanaa kun maalumaaf dhume uummata dalagatu hin beekne. Uummata uffatu hin beekne, uummata gawwaa namaa ergamuu malee hin beekne akka nulleen deebinee of tuffannu wallaalummaa keessatti nu fidudha. Hiyyummaan nurratti murtaa'e. Bara dargii maan fakkeenya na ajaa'ibu lafuma teenya tana magaalaa takkarraa magaalaa takkatti muka labbaa dhaabanii keellaa ja'anii jimaa asii fiddee midhaan asii fiddee keellaa kana darbachuudhaaf guudeemtu gibira kafalta. Magaaluma takka keessatti. Wannummaan ati gibiraa fi gubboo kafalu tan oguu magaalaa san keessee gurguratte wooma kanaa usiin kafalu. Biyyi kanaa uummanni taaksii mootummaadhaaf oguma takka qofan. Lafuma teenya keessa qofa jira. Bara dargiitiin karaa lafa Guraagee obboleessa keenya tokkotu injiinariidha. Siviil injiinariidha. Konistiraakshini qaba. Wallisoo irraa karachi haggannaa hubbuu deemnu uummata Guraageedhaaf nuti waan magaalaa biroo irraa dhufnee lafa Guraagee seenaa deemnu bara dargiitiin simam. Gibira kafalaadhaan hunjaan oomisha lafa Guraagee guddisuudhaaf. Guraageetu maallaqa sirraa fuudhee nama alaa seenu oomisha lafa isaanii ittiin guddifata ture. Wanni riqicha tokko isaan jaananii jiran warri Guraagee sana uummatni isaanii meeshaan uummata naannoo sanii makiinaa naannoo saniitiin meeshaa isaanii fe'atanii deemuu malee ittiin dhiisan. Naannoo Guraagee guddisuudhaaf uummata Oromoo keessatti wara victim kan fedhee dhufee nu saama gubboo fi wanni dha. Kanaaf maaliif akkas nurraa godhanii godhan uummata Oromoo bulchuun kan danda'amu yoo hiyyeessa godhanii qofaadha akkam baran. Kun egaa wauma Jeneraal Taaddasaa Birruutu kaasee qabsoo tanatti galchee Akiliiluu Habtoolitti hime keessaa tokko jechuudha. Maal wanni uummanni keenya irraa hubachuu qabu? Hugguu tokko tokkoon hawaasa keessaa uummata fakkeenya ta'uu danda'an, uummata ija ta'uu danda'an keessaa guuran dhaabbannee ilaaluu qabu. Booda hoshara uummata kallee haasa'uu hin dandeenye waliin nu hambisuu deemaniif akka booda walirraa dubbachuu malee addunyaarraa uummata dubbachuu hin dandeenye nu godhuu barbaadan. Kanaaf akkuma reefuu jedheetti eega Itoophiyaan ijaaramte barri uummatni kun uummata ajaa'ibaati. Tokkummaa Itoophiyaa tana jiraachisuudhaaf uummanni Oromoo baduu qabaa jedhanii uummata dubbatanidha. Abiyyiinis kan inni godhaa jiru Itoophiyaa jiraachisuudhaaf Oromoon baduu qabaa piroojeektii sana hojii irratti oofaa jira. Kanaaf dhimmi dhimma Oromooti. Dhimmi Oromoollee dhimma dinquu dayyaas ta'uu qaba. Kanaaf Oromoon hundi Oromoo tokkoof Oromoon tokko immoo Oromoo hundaaf ka'uu qabna. Kan balleesses kan geenyetes seera keenyaan nuti wal gaafanna malee haquma BBB'n dhufee nama keenya akka nu gaafatu jiru. Namni BBB caalaa yakkamaan hin jiru addunyaa kanarratti. Namni BBB caalaa cubbuu hojjete hin jiru. Miila namaa fi harka namaa muranii dhiiga namaa dhangalaasanii jireenya ilma namaa balleessanii ilmaan isaanii waliin guddifachuu barbaadu BBB caalaa hin jiru. Kana jecha kun dhimma dinquu dayyaasiif dhimma saba Oromoo cabsuudhaaf. Guddinuma keenyaan irraa hafne malee kaleessa dheengaddaa Harargee keessa nama miliyoona 2 qe'ee irraa facaasanii
I have never seen genocide were Rohingya. It is 500 or 700,000. We lost 2 million people. 2 million people homeless. When internally displaced, ummata qeerraa fottaqanii karaa irratti facaan addunyaa keessa eega abiyyiin dhufe biyyi sun biyya tokko faadha taa'u. Kuni waan nama tokkoof xiyyeeffatee miti, waan hooggana dhaaba tokko xiyyeeffatee miti, akeeka grand plan saba Oromoo cabsuudhaaf xiyyeeffatee akkasitti ilaaluu qabnaa, dhaabbanni walirratti ilaaluu qabnaa, mootummaa cubbuu kana, mootummaa yakkamaa kana mormachuu malee karaan kana caalaa nu baasu hin jiru. Kun dhimma nama tokkooti miti. Amma dinquu Dayyasuu guute kabiroo qopheessaa jira, ammas kabiroo dhaga'uu dandeenya, ammas cubbuu birooti akka birooti dhaga'uu dandeenya. Namoonni Oromoo akkama hizbaabii adaraa gaafa mallas bara 1996 grand plaanii TPLF akkaataa biyya san karooratti bulfatuu qabu baasee irratti warraan gaafaan ani ijoollee suuqii qaban arra waa takkan qaban. Warra gaafa san baratanii jiraatan biyya san keessatti baratanii jiraatan kan rabbiin lubbuudhaan tokko hambise yoo jiraate malee hidhaa keessatti dhumaniira biyya keessaa faca'aniiti jiran. Ammallee sanumaatu nutti deemaa jira. Uummanni keenya kanarraa dammaqee bayyanatee jara kana mormachuu malee wanni nu baasu hin jiru. Dinquuni biyya isaa keessatti, biyya abbaa isaa keessatti akkuma ilma namaa kamuuyyuu dalagatee jiraatuudhaaf mirga qaba. Mirgi Oromoo tokko guutuu qabu. Dhimmi kun lallaaluu jennee guutuu qabu akkuma fakkeenya duratti himamu sangaa gurraachaa fi sangaa adiidhaa fi sangaa burree gamtaadhaan waraabessa ofirraa dhoowwaa turanii booda waraabessiisa nyaachuudhaaf malatti baafatee akkasuma godhaa jiranii akeekni isaan nuu miti. Warra arra nama hidhu kanallee warra Oromoota ta'anii fi wajjin fuuldura deemanii nama hidhan kanallee isaan ta'u Dr. Milkeessaa Miidhagaa irraa barachuu qabanii jedhanii keessaa bahe. Bareeda doktoroonni fayyaa ta'ee hordoftoota keenyaa kun sarara odeeffannoo daddabarsaa sona seenaati. Doktoroonni obbo Biraanuu Baldaa fi Daawit Dheeressaa wajjiniin mari'achaa jirra. Yoon marii keenyaa dhimma dinquu Dayyaas qabeenya isaa irratti xiyyeeffatanii mootummaan Abiyyi irraa cufuu fi ololaa sana durayyuun sirna nafxanyaa wajjin walitti hidhatee irraa ololamaa ture akkamitti maalii fi yaada jedhu kaafnee mari'achaa jirra. Biraanuu akkuma ammaa onneen jedhee duraanuu marii keenya keessatti kakkaasaa dhufne hundaa qoqqoodanii lammaanii gaafa Abiyyi wajjiniin waliigalee hojjechaa ture adda bilisummaa Oromoo irratti fokkoree qawwee caccabduudhaan maal gochuu danda'anii maal gochuudhaaf kaatuu jedhee caffee irratti iddoo dhaqe hundatti dhaadachaa ture. Booda inni iyyuu akka ta'u ta'e. Akka ta'utti akkamitti jira amma hin beeknu. Milkeessaa Miidhagaa amma doktoroonni kaasaa jirus sirna sana tumsee adda bilisummaa Oromoo irratti warra barreessaa turee fi warra duulaa ture keessaa tokko. Akkasitti qoqqoodaniiti Abiyyi keessaa ba'ee ofitti qabee ofirraa darbachaa ofirraa darbachaa amma sirna nafxanyaa Izeemaa fi Viijin Itoophiyaa warra sirna nafxanyaa tortoraa kaleessaa biyya keenya dhuunfachiisuudhaaf uummata keenya fichisiisutti xiyyeeffatee jira. Qoqqoodinni kuni amma darbee gara abbaa qabeenyaa Oromoo maqaa Oromooti jiranii qaqqabe. Maal gochuudha qaba amma naggaadeen baan qabeenyaa Oromoo si dinquu Dayyaasaa akkuma onneen jedhe dinquu Dayyaasaa liqimsanii balleessanii qabeenya isaa saamanii achitti dhaabbatu jedhee Abiyyi jala sukuu qabamu asuma qabee waan muggutuu qabutu jira. Akka Oromoottis dhaaba tokkoon balleessaa nama tokkoon balleessaa dhufanii dinquun kaafnu immoo dhimmi dinquu dhimma Oromooti jennee yoo finne
Oromoon inti haalamma keessa jirru keessatti manatti tokko tokkoon gareedhaan hunda keenya amma fixanii manatti nu dachaasanitti taa'urraa akkamitti maal gochuu qaba yaada jedhumee yaadonni irratti dabaliitii Daawitii kenneen achumaan sagantaa keenya xumurra. Ulfaadhu obbo Barbaada. Wanni tokko Oromoon beekuun kan ishiirra jirtu akka dursanii isaan balleechuudha yaada nuyyuu garuu galman ga'uu fi kana diinni akka hubatuun barbaada. Maal hoggaa jettee dhaabni adda bilisummaa Oromoo baroota baay'ee eega calqabee hamma ammaatitti irratti duulaa olola irratti oofaa asiifachi fiigaa waan hin taane waan ta'es maqaa moggaasa fi warri irratti duulaa deemus kunoo kun salphachaa kun naaffachaa keessa ba'aa jira. Egaa wanni Oromoodhatis immoo akkasumatti karooran akka hubatan garuu Oromoon immoo hubachuu kan ishiirra jiru ogeeyyiin Oromoodhaa barataan Oromoodhaa warri dubbisuu beekan warri seenaa beekan hundi isaanii biyyi sun biyya Oromiyaa ta'uu ishii maqaa isaan itti fiiganii uummata affaajjii uumassani caccabsanii dhabamsiisuu qaban. Maqaa Itoophiyaa jedhu kun gaafa dhabame biyyi sun nagaa argatti. Saba saniifi saba maqaan hin jirre, saba namni hin jirre, saba mallattoo tokko hin qabne maqaa fokkisaa fuula gubataatiin nu moggaasanii nutti taphataa kan turan inni kun baduu qaba. Tokkoffaa lakkoofsa tokkoffaa kana biyyi sun hubachuu ishiirra jira. Ogeeyyiin Oromoo immoo kana irratti hojjechuu ishiirra jira. Kanaan booda wanni wal'aasoo wal qabanii fi Itoophiyaa jiraachifna jecha bakka hin jirre hoomecha qabachaa fiiguun hin jiru. Oromoon uummata bal'aadha. Kuush jedhamee kan yaamamuu Oromoodha. Oromoo irraa dhalate goosni hundu kana seenani awwaalamee dhokate bara baay'ee kan ta'e hoggaa 2,000 miliyoonii 2 ol kan ta'e barattoonni fi ogeeyyiin Oromoo gadi baasaa jiran. Hin dhufa miidiyaa kanarratti iyyuu qopheechuudhaaf jira gara fuulduraatti. Kanaaf uummanni keenyas akka hubatu akka cimee akka miila bosonuutti dhaabbatee akkuma Dr. Onneen jedhe Oromoon tokko Oromoo hundaaf Oromoon hundimmoo Oromoo tokkoof dhaabbachuu qaba. Barataan barsiisan ogeessi fayyaa qotee bulaan daldalaan waraana keessa warri jiran milishaa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa poolisii Oromiyaa maaliif Oromoo jedhama Oromiyaa ayyaamamere eega Oromoof hin dhaabbanne kana beekuu qaba. Abiyyi ofii isaatu mataa isaa garagalee of laaluu qaba. Warri isa faana dhaabbatanii bolola oofaa warri deemanis tasgabbaanii of beekanii dhumaatiin bara isaanii lakkaawamaa jira. Addi bilisummaa cimee jabaatee biyya keessatti haqaan falmataa jira dhugaadhaan. Bosona keessa warri jiranis akkasuma ciccimanii too jiru. Waraannis jabaachaa jira. Kanaaf walis beekuu wallaalaniitu addi bilisummaatii fi dhaabni adda bilisummaatii fi waraanni adda bilisummaa wal talaguu dhabanuuyyuu waraanni gara isaatis cimee waan isaan gochaa jiran jarruuyyuu beekti. EPP'n ofiishituu beekti. Salphina kana keessa obbaasuudhaaf mataa isaaniitiin tasgabbaanii of laaluu qabani. Uummanni keenya garuu ogeeyyiin keenya barsiisonni fi barataan doktoroonni yeroo ammaa kanatti sammuu isaaniitti deebi'anii waa'ee Itoophiyummaa lafatti darbanii Oromiyaa ijaaruu isaanirra jiran jedha jaallakkiyaan kanumaan. Baay'ee fayyaa ta'e Biraanuu. Daawiti waan dabaltu qabdaa waanuma wanneen jedhee kanarratti. Tole wannan jedhu jechi doktariin jedhe sun jecha garmalee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana keessatti xiyyeeffannaan mootummaa sana fi qaama mootummaa sana duuba jiru akeeka Oromoo fi kaayyoo Oromoo fi Oromummaa fuulduraatii fi garmalee badaa qooda ta'e uummanni keenya kana hubatee wanna eenyumarra ga'u akka Oromoo tokkotti nama Oromoo sabboonaa qabeessa qabu nama Oromoo dhimma Oromummaadhaaf dhimma Oromoodhaaf siyaasa dhimma Oromoodhaaf dhimmamaa ta'ee uummata isaatiif qabsaa'u bira dhaabbachuun yeroo isaati. Yeroon ammaa kun yeroo qaamni diinni garmalee nurratti hojjechaa jiru beekaa keenyas qabeessa keenyas siyaasa keenyas balleessuudhaaf halkanii guyyaa nurratti hojjechaa qooda jiruu fi Oromoon halkanii guyyaa
wal hubatee wal faana bu'ee nama isaa tiksu nama kana qabeenyi nama kana qabeenya Oromoo hundaati. Kanaaf immoo Oromoo mutu isaa ragaadha. Maaliif namni kun qabeenya isaa ofii mitan ittiin jiraachaa bahe Oromoo ittiin jiraachisaa bahe Oromoodha rakkoo keessaa baasaa bahe. Kanaaf akkuma jechi dooktarii nama jedhe kun Oromoon tokko Oromoo hundaaf Oromoo hundaammoo Oromoo tokkoof jecha bareedaadha. Oromoo walii birmatee dhimma Oromoo gahe hundaa irratti waliin ta'ee fuuldura mootummaa kanaa dhaabbachuun barbaachisaa jechuudha. Dhimma qabeenya dinquu kan mootummaan sun sodoree sana han Oromooti. Han qabeenya Oromoo tokkooti akka mootummaan sun waa hin goone Oromoon mormuu qaba. Fuuldurallee dhaabbachuu qaba. Mootummaan illee kana beekee dhimma adeema deemu kanarraa Oromoo qabeenyaaf beekumsarraa barumsarraa cabsuudhaaf adeemu kanarraa dhaabbachuun isaa dirqama ta'a jechuudha. Nageettii biyyuma sanaaf illee wanna akkanaa kanarraa mootummaan kun garmalee dhaabbachuun isaa barbaachisaadha. Yaada jedhuun dabarsa barbaada. Fayyaa ta'a ulfaadhaa. Akkuma jettanii sagantaa biraattis waan kanarra deebinee ilaaluu dandeenya. Waan biraatiin wal qabsiifne amma yeroodhumaa fi iddoo dubbichi irraa kaanee ilaaluudhaaf yaalle immoo walumaa galatti amma dhimma abbaa qabeenyaa dinquu ilaalle malee walii galatti uummanni keenya keessumaa sirna kana keessatti sirna waliigaltee gantummaa raawwate sababa hin taane uumee uummata keenya hoggana keenya salphaa miti warri kaleessa waggaa 27 uummata kana keenya ajjeesuu mindaa jireenyaa godhatee carraa gabrummaa TPLF jala dhiiganni warra ajjeesaa ture dhiiganni warra dhangalaaseetiin ba'ee barcumarra taa'e kun wanti inni gochaa jiru sababa nama ajjeesee warra biraata ajjeese nama hidhee lakkii yakkaa fidhame malee eegii miseensa dhaabaa eegii deeggaraa dhaabaa ta'eef jedhu kun ija hadiidhaan gurraacha godhee amansiisuudhaaf hala jira dirree jira ijoolleen qeerroon 40 itti hidhamtee mana hidhaatii baafne jedhan qeerroon alatti ijoollee sana baasisuudhaaf wareegama kanfalaa turte hundiyyuu har'a manadhaa jirti namoota murtaa'e dinagdee Oromoo irraa gibira guureen bitee kanfalee walirratti duulchisaa jira kanaaf isa tokko irratti ni tokko taa'ee ilaale amma jarri sobduuf gantuun kun dhugaa dubbachuudha. Jaalannee kana jennu jarri sobduuf gantuun kun nutti taphachuu hin qabdu. Salphina kun kana walirratti taa'anii warra sobdu kanaaf harkaa rukuchuu fi warra sobdu kanaan buluun salphina ulfaataa kana dura keessa dabarre caala. Jarri kun yoo itti dhiisanii ilaalaman ofiifis hin ta'anii nafxanyoota gaabbii hundeedhaan buqqisanii nu dhabamsiisuudhaaf yaalan irraa aftee keenya irraa afuu keenyatti gaabban nutti gadhiisanii akka malee nu gochuuf jiru. Oromoon innaa jennu keessa duwwaa miti akkuma innaa kaan jennu ala kanas waan jennu miti amma nutumtunuu dabalatee waan jennu otoo hin ta'in waan jennu kana gochuutti tarkaanfachuun hedduu barbaachisaadha. Isa kana jennee kanumaan raawwanna hordoftoota keenya daddabarsa odeeffannoo sona seenaa wajjin turtanii nu dhaggeeffachuuf nu wajjin turuu keessaniif galata guddaadha isiniif qabna. Bakka oolmaan jirutti nagaan bula bakka bulmaata ta'etti immoo nagaan oola sagantaa attaanuun amma walagarrutti nagaan nu turaa jenna. Doktoroonni Obbo Biraanuu Daawit keessummoota koo fayyaa ta'a ulfaadha. Ulfaadhu Obbo Barbaada. Barbaada jedhudha. Aljetere gaafachi geessu akka moomaan dagatere waa dagattee osoo gandarra deemtu biyyi sirraa garagalee. Aljetere gaafa nu wal geenyu akka moomaan dagatere dachaane
atumti eenyu ati eenyu shakkine shakkin ati eenyu shakkine shakkin shakkine shakkin kulli naftanyaate diroos oromoo jalqaba wallootti ugguree minilik harmaa fi harka numuree haayila sillaaseen dabaan nama biyyaa falmu yakkeetu fannisee oromoo abbaa lafaa saamsisee hayyuu galaafate dargiin qeerroo wayyaanee biyyatti galchee piippiin sirna naftanyaa nutti dhalchee. Sabab dabbatu injalli sindandi haka ya nama hambatu ratu akka jobira firaka akkam naguma jallanko bosona labuun abjete argite dipu firako sibjira sabab dabbate uljedi ballo me ballo o ballo me ballo o ballo me ballo o ballo 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 Lamin kesi wamo, Omo kesi wamo, Walaga si wamo, Ujira si wamo.